Asham daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamu akkamiin egaa fayyadaa arraas qophii keenya akkuma itti fufetti jira qophii keenya kanarraa qophii barnootaan wal qabatu qabannee dhufne jirra fundamentals of accounting tu akkuma itti fufetti jira chapter 4 eegallee turre arramoo part 2 kan eegallu ta'a jechuudha namoonni viidiyoo fundamentals of accounting tu part 1 hin laalle of duuba deebiidhaan asham ta'e keessatti ilaaluu dandeessu akkasuma achumaan subscribe godhuudhaan like godhuudhaan yoo isin kan isinitti tolte daawwadhaa isin jechuu barbaanna. Egaa amma gama qopheeffanneetti kan dabarru ta'a jechuudha. Qophii kanaan dura qabannee turre waa'ee Ethiopian payroll system keessatti maal tokko jiru ilaallee turre jechuudha. Arramoo possible components of payroll registration hajoo kana qabannee dhufne jechuudha. Qaamolee galmee mindaa keessa ta'uu danda'an jennee yaadne jechuudha. Qaamolee akkamtu achi keessa jiran hajennu laallaa jechuudha. Qaamolee akkamtu galmaawaa kan jedhu laallaa jechuudha. Okay, first qaamoleen jiran keessaa isaan sadiitu jira jechuudha. Firstly employee numbers lakkoofsa hojjettootaatu jira jechuudha. The seconds are name of employees akkasuma maqaa hojjettootaatu jira. Inni sadaffaa immoo money earned by an employee or employees maallaqa hojjetaan tokko argatu karaa kamiin argata yookaan hojjettoonni mindaa isaanii yookaan maallaqa karaa kamiin argatu kan jiru laallaa jechuudha. Karaalee asiin gadii kana karaa sadiin argachuu danda'an jechuudha. Firstly basic salary or regular earning, the second allowance and types of allowance, the third are overtime earning hajoo kana jechuudha. Isaan haala sadiin kanaan maallaqa argachuu danda'a jechuudha hojjetaan tokko. Inni jalqabaa maal jedhee the basic salary or regular earning jechuudha. Mindaa bu'uuraa yookaan galii idileetirraa argata jechuudha. Galii mindaa isaa mindaa hojii isaa hojjeturraa kan argatu ta'a jechuudha. Akka Itoophiyaatti jalqaba wanni mindaa maallaqa hojjetaan tokko argaturraa mindaa irraa argata jechuudha. Inni itti aanu immoo allowance irraa kan argatu ta'a jechuudha. Allowance jechuun gargaarsa dhaabbanni sun siif gargaaru yookaan gargaarsa waajjiraaleen tokko gargaarsa godhan irraa kan namaaf dhufu ta'a jechuudha. Malee inni hojjetaadhaaf gargaarsawwan kanneen san keessaa isaan asii gadi kan ilaallaa jechuudha tokkoon isaanii. Inni jalqaba irratti argamu position allowance jechuudha. Position allowance jechuun kan hoogganaan mindaa ala waan fudhatu jechuudha yookaan maanaajeroonni hooggantoonni hojjettoota kan ittiin mindaa isaaniitiin ala yeroo wantoota akka waliigaltee walga'ii wantoota konsertii garagaraa keessatti yeroo hirmaatan wantoonni isaaniif kennaman maallaqa hojjetaan tokko mindaa isaatiin ala irraa argatu tokko keessaa maal jechuudha gargaarsa position allowance kanarraa argata jechuudha. Okay, inni itti aanu house allowance hajoo kana jechuudha. House allowance jechuun hojjettoota manni hin qophaa'iniif fakkeenyaaf waajjiraan garii yookaan kaampaaniin gurguddaan garii house allowance namaaf kenna jechuudha. House allowance jedhamu hojjettoota manni hin qophaa'iniif kafaltii manaa kennuufi jechuudha. Kafaltii mana sanii akka firraa kafaluuf kennuufi mana kiraa akka kireeffatuuf jechuudha. Inni mana hin qabu yoo kan ta'uti hojjetaan san karaa ittiin maallaqa argatu karaa ittiin maallaqa kiraa sanii argatu mijjeessuu jechuudha. Mana akka kireeffatee keessa jiraatuuf isaaf mijjeessuu jechuudha. Isa kana maal jenna house allowance jennaan jechuudha. Karaa isa lammaffaa ittiin allowance irraa argannu jechuudha maallaqa mindaa yookaan basic salary alatti jechuudha. Inni itti aanu hardship allowance jennaan jechuudha. Hardship allowance jechuun iddoo hojii mijataa hin taane hardshipiin ni kaffalamaaf jechuudha. Hardi kumennuttu jalqaba wantoota cimaa wantoota jabaa bakka jabduu takka keessatti yeroo hojjettu allowance argatta jechuudha. Iddoo akka jeequmsaa haa ta'u wantoota garaagaraatiin bakka namatti ulfaatu keessatti yeroo kan hojjettu ta'e wantoota siif kennamantu jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanus desert allowance jechuudha. Iddoo gammoojjiitti wantoota namaaf kennamutu jira jechuudha. Kennaa fakkeenyaaf gammoojjii ati siif hin jenne keessaa yoo kan hojjettu taate
dabalata mindaa irratti wantoota namaaf ida'amutu jira jechuudha. Kaampaanii haa ta'u waajjiraalee garii kan namaaf kennatu jira jechuudha. Desert allowance jennaan jechuudha isa sanii. Inni kaan transportation or fuel allowance jennaan jechuudha. Isa kana jechuunis fageenya waajjiraa yookaan kaampaanii sanirraa kan fagoo ta'uu irraa kan keewwanni jechuudha. Karaa ittiin transportationiif qopheessanii dhaqxeenii itti deddeebituun transportation allowance jennaan jechuudha. Waajjira keessa namoota akka hoggantoota kana fakkeenyaaf yoo ilaaltan konkolaataa qopheessuuf konkolaataa inni ittiin waajjira isaatti haga mana isaatti deddeebi'u jechuudha. Akkasuma hojjettoota gama keessaatiinis kan mijeessuuf tu jira jechuudha. Waajjiraaleen garii yookaan kaampaaniileen jechuudha. Karaa kanaanis ni argatu jechuudha. Inni sadaffaa immoo overtime earning jennaan jechuudha. Overtime earning jechuun galii sa'aatii dabalataa jechuudha. Galii sa'aatii ati bu'uura hojjetteen alatti argattu jechuudha. Isa armaan gadii kanatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Overtime earning jechuun galii fakkeenyaaf hojjetaan akka seera Itoophiyaatti hojjetaan tokko sa'aatii 2 eegalee haga sa'aatii 6tti hojjeta. Akkasuma sa'aatii booda deebi'uudhaan sa'aatii 8 eegalee haga sa'aatii 10 kan hojjetu ta'a jechuudha. Sa'aatii kanaan ala yoo kan hojjetu ta'e overtime earning jennaan jechuudha. Yeroo alatti kennaa yookaan maallaqni hojjetaa yookaan hojjettoota saniif kan kennamu ta'a jechuudha. Karaa sadiin asiin olitti ilaalle kanaanii jechuudha. Overtime payment in Ethiopian contexts. Overtime kaffaltii haala Itoophiyaa keessatti akka armaan gadii kanatti ibsamaa jira. Ani immoo haala barreeffamaa kana karaa salphaa ta'een isin agarsiisuu barbaada jechuudha. Karaa gabateetiin jechuudha. Karaa gabaabaadhaan barreeffamaan isinitti dhiyaata waan ta'eef barreeffama sanis dubbisuu qabdu jechuudha. Kunooti inni argitan overtime rate in Itoophiyaan isaan karaa afuriin kan overtime jiru jechuudha. Inni jalqabaa daytime jennaan jechuudha. Daytime yeroo jennu daytimein 1.25 isiniif ida'ama jechuudha. Parsantaa saniin isiniif ida'ama jechuudha. Fakkeenya gama gadiitti ganaa kan ilaalataa jechuudha. Daytime jechuun yeroo akkamii yoo kan jennu taane sa'aatii 12 irraa eegalee haga za'a 4 halkanitti yoo kan hojjettu taate daytime jennee barreeffannaa jechuudha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf sa'aatii 12 irraa eegalee fakkeenyaaf amma asirratti inni kun sa'aatii 12 kan halkan yookaan sa'aatii 0 sa'aatii dukkanaadhaaf deemu san sa'aatii 12 irraa eegalee haga halkan sa'aatii 4 yookaan turte jechuudha. Isa inni kun maal jechuudha? Over timing deetii kana jechuudha. Kan day time jechuudha. Akkasuma kan nightiis 1.75 qaba jechuudha. Kan day time irra kan nightiitu irra namaaf kaffala. Maaliif halkan sa'aatii 4 irraa eegaltee haga sa'aatii 2 ganamaatti kan hojjettu ta'a jechuudha. Sa'a 4 halkan irraa eegaltee haga sa'aatii 2 haga bari'utti kan hojjettu yoo ta'e night jedhama. 1.75 qaba jechuudha. Akkasuma inni biraa weekend overtime rate jennaan jechuudha. Weekend kunis parsantaa 2 isiniif irratti ida'a jechuudha. Weekend yeroo jennu Saturday and Sunday dha jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessa jechuudha. Namni hojjetu jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti Saturday fi Sunday guyyaa boqonnaati jechuudha. Kanaaf dabalata kan ittiin kafalu karaa kanaan jechuudha. Karaan inni dhumaa holiday guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaatis 2.5 kan kafalu ta'a jechuudha. Guyyaa ayyaanaa yoo kan hojjetu ta'e namni san jechuudha hojjetaan sanii. Ayyaana yeroo jennu ayyaana amantaatu jira, ayyaana sabaa sablammoota akkasuma ayyaana mootummaa hedduutu jira jechuudha. Isaan kanaanis kaffaltiin kan kaffalamu ta'a jechuudha. Overtime earning depend on overtime rate irra dhaabbannee overtime earningin formulaan isaa asirratti argitan kana jechuudha. Overtime earning equals to overtime rate multiplied by a basic salary per hour multiplied by overtime earning jennee qabannaa jechuudha. Overtime
jedhama jechuudha. Overtime rating kun haala kanaanii kan namaaf qabamu ta'a jechuudha. Overtime earning jechuudha. Inni bira kan ilaallu deduction hajuu kana ilaallaa jechuudha. Isa armaan gaditti ilaallu kana jechuudha. Deduction jechuun hir'isa jechuudha. Maal akka hir'ise kan ilaallu ta'a jechuudha. Deduction yeroo akkam kan raawwatu ta'a jechuudha. Subtraction made from the earning of employee either due to required by government or permitted by the employee himself. Hir'ina yeroo jennu galii kan hojjettoota sababa mootummaan barbaadamuun yookaan hayyamamin hojjetaan ofii isaatiin jechuudha kan hir'isu jechuudha. Isa kana jechuun fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa yookaan bishaan abbayyaatiif jedhamee yeroo hayyama isaatiin muru jechuudha karaa mootummaatiin sababeeffame jechuudha. Achumarraa mootummaan irraa muree erguu jechuudha maallaqa isaa didaakti godhuudhaan jechuudha. Karaa kanaan hojjettoonnis didaaktiin irratti kan muudamu ta'a jechuudha. Didaaktiin karaa kanaan Itoophiyaa keessattis kan babal'atee argamudha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu yeroo walitti bu'iinsaa kana keessatti hedduu hojjettoonnis didaakshinii heddummachaa dhufuu isaa dubbatu jechuudha. In our country, Ethiopia, some of the deduction from the earning of employee are included that below. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha hir'isamuu keessaa jechuun muraasni galiin hojjettoota kanneen akka armaan gadiiti jechuudha. Hojjettoonni hagam takka mindaa isaanii kan qaban kan laallu ta'a jechuudha. Gabatee asii gaditti arginu kanaan jechuudha. Gabatee kana yeroo laaltan gabateen sadarkaa torbaan kan kaa'ame jechuudha. Employee income tax jechuudha. Galii yeroo mootummaa muru yookaan galiin akkamitti hojjetaarraa murama inkaamiin galii taaksii isaatirraa akkamitti akka muramu akka seera Itoophiyaatti as jala irratti barreeffame jechuudha. Range of tax employee income irratti immoo yeroo laallu inni jalqabaa namni jalqabaa nama galiin mindaa isaa zeeroodha haga 600 nama qarshii 600 baatitti argatu. Namni baatitti 600 argatu tax rate hin kaffalu akkasuma deductioniin irra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf no tax payment jennee keenya jechuudha isa kana. Ammoo isa lammaffaatti nama 600 kaasee haga 650 qabu parsantaa 10tu irraa muramaa jechuudha maallaqa isaatirraa. Parsantaa 10tu muramaa jechuudha. Parsantaan 10 meeqa jechuudha ammoo asirratti ilaaltan akkamitti akka dhufee kan laallume haa ta'u asirratti 600 parsantaa 10 firii parsantaa 10 yoo baay'iftu 0.1 yoo baay'iftu jechuudha 60 dhufa jechuudha. Kanaaf deductioniin birrii 60tu muramaa jechuudha income taxiin employee irraa jechuudha. Sadarkaa sadaffaatti 650 takka haga 3,200 jidduu namni argatu parsantaa 15tu irraa muramaa jechuudha. Parsantaa 15tu irraa muramaa jechuudha. Bakka kanarratti ilaaltan akkamitti akka 15 242 tuqaa 50 saantiimii 50 akkamitti akka murame yoo kan laallu taane 15 hir'isuu 10 meeqa dhufa jechuudha. 15 irraa 10 yeroo hir'ifnu 5tu nuuf hafa jechuudha. 0.05 nuuf hafa jechuudha. 0.05 kana meeqaan baay'ifna 1,650 baay'ifna jechuudha. 1,650 asitti arginu kana jechuudha. Yeroo kana meeqa arganna jechuudha 142 tuqaa 50 arganna jechuudha. Inni itti aanu akkasuma sadarkaan inni afraffaa 3,200 takka 3,250 takka haga 7,800 jidduu namni argatu. Inni arfaffaa 3,200 takka haga 5,250 jidduu namni argatu parsantaa 20 irraa hir'ifamaa jechuudha. Parsantaan 20 yeroo hir'ifamu akkamitti akka galmeeffamu kan laallu ta'a jechuudha. 20 yeroo 15 irraa hir'isnu 0.05 tu argama ammas 0.05 kana meeqaan baay'ifna jechuudha. 3,200 baay'ifna jechuudha. 3,200 kana ammas ida'uu
242 shantamaa kana irratti idaanaa jechuudha. Erga waliin baay'ifnee booda meeqa arganna? 3,202.50 arganna jechuudha. Akkasuma inni shanaffaatis 5,251 haga 7,800 jechuun parsantaa 25 irraa murraa jechuudha. Parsantaa 25 jechuun 0.005 innaaf 25 irrisuu 20 parsantaa 0.05 innaaf jechuudha. 0.05 kan erga irraa hir'isnee booda 5,200 baay'ifna jechuudha. 5,250 kana jechuudha. 5,250 baay'ifnee akkasuma 302.50 irra idaana jechuudha. Ergas deebisaa keenya 565 baatitti didaakt nurraa ta'a jechuudha. Inni kaan akkasuma 7,800 fi tokko haga 10,900 jidduu namni qabu parsantaa 30 ofirraa kafalaa jechuudha. Akkuma jedhame 955 haala amma isin himne kanaan kan dhufu ta'a jechuudha. Akkasuma parsantaa inni torbaffaa over 10,900 jechuudha. Nama 10,900 ol nyaatu kanaa ol nyaatu parsantaa 35 nyaata. 35 taaksii irraa murama jechuudha. 8,000 isaa ta'u 20,000 isaa ta'u parsantaa 35 kafalaa jechuudha. Namni 10,900 ol qabu jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo walirraa hir'isnu 35 irrisuu 30.5 baay'isuu 10,900 akkasuma ida'uu 955 yeroo jennu kana 1,500 kan kaffalu ta'a jechuudha. Didaaktiin irraa muramaa jechuudha. 1,500 didaakt kan godhamu ta'a jechuudha. Inni kaffalamuuf kun jechuudha. Haala kanaanii kan didaaktiin irraa muramaa deemu jechuudha. Uummata hojjettoota yookaan employee of Ethiopian payroll system keessatti haala kanaan employee income taxiin kaffalamaa jechuudha. Inni itti aanu pension contribution akkasuma other deduct karaalee ittiin xuurataa yookaan soorama bahuutii fi akkasuma karaalee ittiin didaakt ta'u karaalee biraa kan laallu ta'a jechuudha. Video itti aanu irratti yoo kan laalle bareedaa natti fakkaata jechuudha. Yeroon waan deemee jiruuf arraf asirratti kan nu ga'u ta'a jechuudha. Jalqaba definitionii fi waa'ee jechoota Ethiopian payroll system itti fayyadaman kana guutuu isaa baruu qabna jechuudha. Erga barree booda waa takka kan nama hin dhibne ta'a jechuudha. Kanaaf arraf asirratti kan nuuf ga'u ta'a. Amma booda immoo egzaampiliilee garaagaraa hojjechuudhaan kan itti fufnu ta'a jechuudha. Kanaafuu namoonni chaanala keenyaaf ariitatan laayik godhuudhaan akkasuma sheer sabskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Hamilee nutti horaa akka miseensonni keenya hamilee nutti horaa jiranitti isinis wantoota biraa akka hojjennuuf hamilee hedduu nu barbaachisa waan ta'eef hamileedhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna. Arraaf qophiin keenya kanuma nagaatti isiniin jechuu barbaanna.